wangeela keessan Eh? deddeemina akka ustaaza wangeela seeraan dubbisa. Akkami Tokkoffaadha dubbisan jalqabnee akkasuma dhumatan. Boqonnaan akkasuma tokko dhumatan. yaana Ayyee. fakkeenya mata duree isaa san jechuudha wangeela isaa san jechuudha lakkoofsa tokkorraa hanga dhumaa dubbisa. Hiika deebina Amma jechuun keessa fakkeenyaaf jiru waan ta'eef. jechuun yoon gartee ragaa Yesuus waaqa ta'uu naa kennaa jedhe wangeela hunda dubbisa wayinaan jettaa boqonnoo bakka akkanaatitti boqonnaa akkanarra jedheettetuma ragaadhaaf qabataman qasumaami. Ayyee Dinqinesh. maalat amma Yesuus waaqa ta'uu isaa ragaa isinii kennu maal gootan? Ragaa naa kannite moo? Naa kanne bakka itti waaqa jedhe. Ani Yesuus ilma namaa akka inni jedhe ani ilma lamaatii kan jedhu siifin kana ani waaqa kan jedhu naa kan. Wala Phaawulos irraa siin hin jenne wala eenyurra ani Yesuus irraa waaqa guutuu nama guutuu ta'uu isaanii ni amantanii? maal nama guutuu Waaqa guutuu ta'uu isaa? waaqa guutuu hin jedhu maa takkaatu hin jedhu wangeeliin hin jedhu waaqa guutuudhaas jedhee hin beeku nama irruudhaas hin jenne Yesuus namuma jedha malee nama guutuu illee hin jenne takkaatu. Ayyee wangeela isinii fakkiin qabadda. Baafadda. Dubbis jedhi bakkuma Yesuus anitti waaqa jedhu ammaan kiristaana si hojjetaa wallaahi. Wallaahi yommuu taatanii? Amma ta'an siin jedhe. Ayyee tokkoffaa amma fakkeenya jechuudha. Wanti biraafu. Fakkeenyaaf kallattiidhaan amma si dubbisu an akka jedhu fakkeenyaaf ilma namaa ta'uu Yesuus ilma namaatii miti yoon isin jedhanii didda ilma namaa ta'uu Yohaannis 8 agarru fakkeenyaan si kanna Yohaannis 8 lakkoofsa 40 irratti akka jedhu Yesuus ani jedha Yesuus dhugicha isa Waaqayyo irraa dhageessinitti himee jira ana nama akkasii ajjeesuu barbaaddanii jedhe ana nama jedhe moo hin jenne kaa jirtu Jirra kam. long time eessa badde Nan jira. ati ammallee wangeelan fudhanne Wangeelan fudhanne? wangeelan dhugoomsine ammallee Ittiin jiraachaa hin jira malee fudhachuu qofaa miti. hin dhugoomsitaa dhugaan wangeela Kunoo isiniin iyyuu dukkana keessaa baasuu yaalaan jira. maa dukkana keessa jira ifa alaan mabraa ta'eewu. Yoo inni kun kan fooniti. Okay. Dubbanna nan baafanya. Ani Ati inja jijjitti ati busy bo sibira ati busy da masiti jedhi fadde. Ana wanti nama biraatu ilaala jira ustaaza. La busy nama bira jata ati movie no keessa waan no keessa tashusha no gote zahma busy you make us busy I'm sorry. Ay okay it's okay. Busy ka jolle daima kan keeti miti daima araba kana arabbi ya baso ya rabbi. Ta abiyyinis nu gabroomse maadaaminis yoo nu gabroomse te shamara keenya rakkisa nu geetu Yaa. waan jedhe wangeela hin dhugoomsita Indee dhugoomsu bichaa miti itti jiraachaa hin jira malee. hin fudhatta waan Yesuus Kiristoos jedhu Dhibbaa dhibbatti malee. nama jechuun afaan Oromootiin maal jechuun Nama jechuun namadha. Nama kakee. okay namni saree wayitaa Hin ta'u. hin ta'u Yesuus ani nama yoo jedhe waaqa jechuudha Inni moo nama kan ta'ee fi akkamittiin akka inni nama ta'e hin beektu ati. akka itti ta'e maali anis akka ta'e fi hin beeka namni nama jechuun waan akka ta'e akka itti dhalatee achi ta'e step san sin gaafanne ani nama yoo jedhe Yesuus ni kijibe Maaliif barbaadde ammati gaaffii sana hin barbaadu yoo jette kana maa barbaadde waan si jedhe amma ani fakkeenyaaf ragaa amma fakkeenyaaf ani Oromoodha yoo sin jedhe ati Oromoo sirra takka ragaa fidinaan jetta atis takka Oromoo miti jechuudha faallaa kana ragaa fidu qabda miti. Sirriya. Eega Yesuus eega ani nama jedhe atiitu namaa miti jettee ragaa biraa akka naman ta'een ani namaa miti kan jedhu siin ragaa fiduu qaba ani Yesuus ani nama kan jedhu siif hin fida Yesuus waaqa kan jedhu hin fiddaati. Ayyee ani ragaan si kana dhaggeeffadhu kallatti direct hin beektaami direct jedhan san. Yaa nan beeka kallachas jenne. Kallatti direct okay akka jedhu Yohaannis 8 boqonnaa 40 irratti kana jedha. Yaa dubbisi. Wangeela macaafa qulqulluu irratti kana jedha. Ani jedha dhugicha isa Waaqayyo irraa dhageessinitti himee jedha. Eenyutu ani dhugicha isa Waaqayyo irraa dhageessinitti himeera jedha. Gooftaa Yesuus Kiristoos. Eenyurraa dhagaa dhugicha? Waaqarraa jedhe Waaqayyoorraa jedhe miti. Waaqayyoorraa jedhe Waaqayyoorraa. Ani dhugicha isa Waaqayyoorraa dhagee jedhe. Eenyurraa dhagee? Waaqayyoorraa. Yesuus waaqaami? Waaqa kamirraa dhagaa? Waaqa ummatuma isaarraa.
Ani dhugicha ofirraa dhagee maan jedhu ofirraa dhugu. Jaa itti fufi itti fufi. Okay, biraan siikota ajaa'iba. Afaan Oromoo kana kolfa keessi deebisuu danda'a. Yesus eenyurraa riippoortii godhu jira. Waan akka jedhe ani dhugaa karraa dhageewu qaamarraa dhageewu qaba. Akka jedhe ani jedhe Yesus ani dhugicha isa Waaqayyoorraa dhagee isinitti meeraa jedhe. Eenyurraa dhagaa? Waaqayyo abbaadhaa miti. Sirriya. Sirri. Ana nama akkasii ajjeesuu barbaaddan yoo jedhe. Ana eenyu ajjeesuu barbaaddan jedhe. Jee itti fufi. Maali gaafiin kee achirratti? Gaafiin kiyya ani nama jedhe moo ani waaqa jedhe achirratti? Eenyu? Yesus. Amma gaafii kee tola gaafii wal keessa rurrukutaadha. Gaafiin kee takka. Maal rukute? Akki jedhe Yesus ani dhugicha isa Waaqayyo irraa dhageessanitti himee jira jedhe ana nama akkasii ajjeesuu barbaadanii jedhe Abrahaam kana agartee Abrahaam kan waan kana nu hojjannee jedhe bara. Yesus ani nama jedhe moo ani waaqa jedhe? Inni moo? Namas ture waaqaas. Sansiin jenne boqonnaa kana ni fidda namaas ture waaqas ganaan si gaafadha. Boqonnaa kanarratti ani nama jedhe moo ani waaqa jedheen siin jedhe geetu. Eenyuun jettaa manaan gaaffii keetu kiliirii miti. Eenyutti naasawu jiraate geetuun sumaa miti. Inni ani nama asin jenne waaqa asin jenne meenaa kennate achirraati. Isaan matu dubbattu irratti. Bani wangeela bani. Isaan mati jettu irratti. Isaan mati jettu irratti nageenya. Akka jedhu Yohaannis 8:40 irratti akka jedhu ani jedha Yesus dhugicha isa Waaqayyoorraa dhagee isinitti himeeraa isinitti himeen jira. Okay, maal ta'e ana nama akkasii ajjeesuu barbaadanii yoo jedhe boo nama dhugaa Waaqayyoorraa dhagee ana nama. Nama ani nama. Mee fidi dubbisi nama isaan mati jettu nama ani waa. Abboo dubbisee baran wangeela keetti quraana kiyyaa miti yaa geetu. Okay, bakka nan dubbisa. Thank you bana dhufa. Maal wakka bajinaa miti we are. Meeqa natti John 8:40. John 8:40. Okay, boss. Oh, daa'imni kee nagaa qabdi guddatte? Indee baay'ee malee. Galata Waaqayyo isaantu isaan busha Waaqayyo jala jiru isaantu isaan guddisa. Akkas. Akka kee miti akka kee amma. Ijoolleen amma ijoollee ta'e gaafadhu takka and 1+1 equal meeqa jedhanii gaafadhu mee ijoollee ta'e herreega mana barumsaa barsiisanii fi kan isin wal dabbarsiistan wal adda ijoolleen hin beektu. Fidi amma mucaate ilma kiyyaas ni fida. Wallahi hin fida hin gaafanna. Anyway dubbisa bakka sana. Okay. Ingilifaa qaba. Okay, Ingilifaa. But now you are trying to kill me. A man who has told you the truth that I heard from God. Who's a man? Jesus Christ. Yes. Lafarra yeroo ture He's a man, right? Nama miti. Nama miti. Thank you. Galatoome nama jedhe. Amma ati waan naaf iddu. I am the God kan jedhu ani waaqa kan jedhu ani waaqaa kan jedhu naaf iddu. Okay. Barbaaddaasa. Galatoome. Amma nama jechuun namatti walii galle Ingiliffaa dubbistee walii galle thank you. I am a man jedhe. I am a God kan jedhu God bro. Okay. Amma gaaffiin kee amma si qofaa miti namni baay'ee qoqoy abbadduga namni baay'ee kan gaafatu afaan isaatiin ani Waaqayyoodha sanni jee barbaadu miti amma kanadha miti pointiin kee gaafatu. Yes. Yes. Ugaansa kana miti. Okay. Nan sitti mani immoo. Natti nimin boqonnaa naa kan akkanatti hin dubbifadha. Wangeela naan qabaa miti anis akkamaan see kan akkanatti Ingiliffaan Oromiffaan taatus naan dubbisa. Yoo naaf idde kiristaana ta'a amma arraboo don dubbadhu. Kutee amma laa keessa deebi. Jira anatu sinii deebisa. Nee dhaabbadhu meetti dhaabbadhu deeqaa meeqa turtee maal deebisan barsiisaan kun adeebisu beeku. Dinqinees teenya qoy. Isarraa wajjin si wajjin seenu hanqeen isarraa xumuree inni fiduu hin fidee hin argine bakka inni jedhu hanqeenni takkaana dubbi. Isaan adda xumurachuu qabna ishii galatoome. Tiittoosuma caaltan. Tiittoos jecha Yesuusii miti. Tiittoos eenyu kitaaba eenyuti? Barreeffama eenyuti? Wangeela. Jecha Yesuusii. An jecha Yesuusiin isinii fidee bara. Jecha Yesuus. Indee. Maa jecha Yesuus fiduu dadhata. Ani amma hattuu yoon siin jedhee fi qaamni tokko ani hattuu miti yoo jedhe kamtu irra dhugeeffama. Qaamni Yesuus waa hedduu jedhaniin qaama sanii miti. Waan Yesuus ofii isaatii barsiise. Abbaan nan caalu hoo. Gartee Waaqayyoo keessanii Waaqayyoo kiyyee jedha. Gartee.
Amma naafidu hanqee naafidu dubbandu waan biraanis hin dubbandu. Namu taaptaa godhan qasuu ta'e kaata taaptaa godhaa kuma dhibba lama galcha. Hundi keessanuu baga jiraattan jazaakumullah. Ofirratti dawwale tarii. Ofirratti hin dawwalin geetu. Sa'isaa fida gana barreessee fida wangeela biraa yoo barreesse malee yeellam takkaa dhalanneetu hin argine isa dhiisi barsiisonni addunyaa irraa deeman hin finne takka. Agee ani kun nagaa jirtuun seela akkana nagaa jirtani. Hayyee eeysa dubbisi. Okay. Aggeeffadhu. Amma hunduma isaa qabadhu. Hunduma isaa sitti hima. Eeysa. Qoqo aggeeffadhu. Nagaafatte miti. Nagaafatte miti. Anamma hunda miti kan dubbisu wangeelota hundumaa barreesseen sii kenna tartiibaan qabadhu. No takka qofaan fadha boqon takkuma qofaan fadha akkaan takka sifite kallattiin afaan Iyesuus bichaan fadha afaan Iyesuus. Ilaal gamara Wala kinnii barattoota isaati wala Phaawulosi wala Eenulusi wala Indulusi wala Abu Muazi no. Wangeel afaan akka Iyesuusin si fidee miti. Iyesuus yaani nama jedheemi. Okay. Fidi bakka Iyesuus ani itti waaqa jedheen kana naan jettee baramma. Iyesuus ani waaqa kan jedhe. Waaqa jedhe waaqa amma kabbo amma Abu Muaz baay'ee jechuun chau jechuun nagaatti itti jedhaadha amma dabbo. Masii jala deemu. Kala ammati maal barbaadde tama waa. Dubbisi. Tokko. Dubbis kan Ingiliffaa san. Yohannis. John 8:58 Dubbis. Bilbila ranjira okay ko takashi Google. Reefu Ingiliffa dubbisee mi dubbis bakkuma san Ingiliffaan. Okay. Yeroo bilbila daawwaniin godhu nana geessani amma kanaaf hidha nana geenye. No, reefu afaan Ingiliffaatiin I am a man ka jedhe sanuu dubbistee mi dubbis akkasumatti. Okay. Amma maal jedhani ani ni jaw kun sitti ni kun 588. Dubbis sanuma dubbis boqonnuma takka laman fadu sadin fadu. Fakkuma fada kan fadu. Inni waaqa ta'uu isaa kan si agarsiisu ani waaqa Abrahaam dura ture waaqa ta'uu isaa ani waaqa kan jedhu Yesuus akka jedhe Yohaannis 8:40 ani dhugicha isa waaqayyorraa dhage waaqayyorraa dhage isin himee jira ana nama akkasii jedhe ana nama akkasii ajjeesuu barbaaddanii yoo jedhe. Sirriidha. Atama jechitti tokko atama baabilii keessa tokko fidde ani garuu kudhanii ol sii kennaan jira akka inni waaqayyoo ta'e. Hin fadu dhibballee hin fadu haa jiraatu gimmaas takkuma qofaan akka inni sin jedhe geetu. Hin feetu taanaani. Adeemsaati. Hin feetu taanaan. Ati tokko fidde miti. Please kudhanii ol sii kennan jedhe. Boqonnaa takka naa kan. Hayyee naa kan boqonnaa meeqa. Dubbisa kan amma itti san shan. Okay. Yohaannis 20 saddeetanii ni jageesse ta'e Toomaas maal isa jedhaati gooftaa koo fi obboleessa koo eenyu kana jechuun waan siin jedhe dhaggeeffadhu mallattoo waan mallattoo raajechi jiraatti seera luqa afaan Oromootis wal barsiifna waan siin jedhe afaan Yesuusiin ani waaqayyoodha kiyya ani ragaa sii fide wangeela kee quraana kiyyaa miti afaan barataa irraa miti afaan Phaawulosii miti afaan qaama tokkooti miti Yesuus kee ati waaqa jettuun isaatu ani ilma namaati jedhe ani waaqa kan jedhu naa kanne jedhee waggaa meeqaan isin kadhachuu naa kanne kaa boqonnuma takka. Ati amma kirikiriin qaban reefu naa gal yaadni kee lakkaati baruu barbaade ati amma Yesuusin ni barbaaddaa jechaati miti ati gaafiin kee. Akkas kiliirii godhe ani kana jetteen seene ani koo jeneraali baruu barbaaddan see kanammoo kan godhu eenyu akka ta'e beektaa. Seexanatu keessaan goreetu mala barbaaddatee ittiin siin hidhee warra kaanis hidhee akkam baranne siin godha jecha tokkootiin jechaadha. Garuu kudhanii ol qixxisii kennaa gooftaa ta'uu isaa siin jedhee. Yaa geetu koo. Asmaan fashalaa'ee jechaadha. Gaafii akkasii gaafatiina dogoggora kana booda. Amma sirraa gadi utaalte niin fidaa hin jiraan ani jenne waaqa ani waaqa kan Yesuus jedhe jira. Okay kan Yesuus ani nama jedhe jira moo hin jiru? Jira siin jedhee kun jiru jeera moo ni jeera? Okay bakka Yesuus Kiristoos ani nama jedhu sii kenne moo siif hin kennine? Jetteetta yaa. Ati bakka Yesuus ani itti waaqa jedhu naa kennite? Kuunoo iddoo baay'ee jira sii kenne iddoo kudhanii ol jira. Iddoo baay'een barbaadu piliis obboleessa koo maqaa waaqayyoo waaqessituutiin si qabe boqonnuma takka naa kenni. Okay ish ambiraa moo sitti hima. Ani alfaaf omeegaadha kan jiraataa jiru kan jirus kan jiraatus jedhee dubbate maal jettammoo kanammoo innis gooftaa miti kun. Ani waaqa kan jedhu naa kennin sin jedhe obboleessa koo. Qoy waaqa jechuun waaqaatiin alatti namni jiraataa ture jira siin dura namni gara fuulduraa jiraatus jira. Afaan Oromootii miti yaa jirana maal namni gargaaru hin jiru yaa jiran ilmaan Oromoo ilmaan Abaacaa ilmaan qubeedha qubee jenereeshin eessa jirtan nun gargaaratan yoo. Ammatti woordittii sana barbaada woordittii sana ni amanteechaadha amantii kana. Dogongora daba karki akkasiin amantii yoo ta'e dogongora jira. Totally dogongora. Okay ani Yesuus kan nama jedhu jira miti ilma namaati kan jedhu jira mi?
Jira jennee dubbanne yeroo dhibba tokko. Okay, kan Yesuus ani waaqa jedhu jira. Oo akkasii yoo ta'e malee namantu yoonni afaan isaatiin akkas Hin jeera amanu ta'e yaa, qofa. hin amanu yaa, hin amanu yaa, hin amanu. Atoo ni amantaati akkanumatti atoo. Ani moo? Indee? Maal kun iddoo dhibba meeqa barreessee jira kun sitti maan jira? Okay, waaqayyo abbaan ani waaqa jedhee himatee hin beeku. Kakuma waaqa isa waaqayyo abbaan ani waaqa jedhee hin beeku. Eenyu? Waaqayyo abbaan ana malee waaqayyoon jiru, ana qofaatu waaqa, ana malee waaqayyoon akkana, anaatu isin diriise, ana biyya lafaa kanaas akkas godhe, ana malee jedhee jira. Yesuus Kiristoos ani nama jedhe waaqa ani waaqa kan jedhe jira hin jiru kanaafuu galatoome jechuudha. Ishi. Kombeera maal? Ilaala mati ayinaa kun YouTube fakkatee naa gala. TikTok fakkatee naa gala. YouTube ani YouTube illee qabu waan hin sharraqu na beektaa waan hin jiru. Maa garta nama dalagatu biyya faranjii jira akkuma keetii amma la sirraa godha na beektaa guyyaa waan TikTok irra maal naa godha TikTok irra maal naa godha asirra dhufnee haasa'u jira maal naa godha. Dhugaatti ijoolleen kana keessa jiran baruu barbaadda. Atis baruu barbaadda yoo ta'e dhugaatti jira. Ifatti jira. Uummanni galteef bar amma uummanni galteef namni kiristaana biraa kottaa hin jiru. Ani bakka Yesuus nama jedhu isinii fide afaan isaatiin Yesuus Kiristoos kijibsiisuu hin dandeessu ani ilma namaati jedhee ani waaqa kan jedhu kiristaanni arraas zaareem nigeem hullee fiduu hin dandeessan. Never ever. Kun ittiin tooftaan afaan keessan sammuu keessan seetan tooftaa keessan kan isin jettan Yesuus akkana Yesuus waaqa jedhan waldatti hin jedhan san hin jiru TikToker. Kun tooftaa seetan uummata ittiin duubatti hambistuu. Geetu zal'aan baqaati. Ragaa kudhanii ol kennee barbaadu jedhe. Isii tanattiin dabarsaa qo'e shamarra tana isittiin dabarsaa qo'e abbabeesh eenyu kana. Garuu yaadan si kenna gara fuulduraatti jechaadha. Dhugaara yeroo namni liistii namaa godhu namarraa fuulduuti irratti Maalikii godhate xiyyaaqii isaanii ta'uu. beekaa. Hin deebiste sira jajjabdu muca. Xiyyaaqeen kiyya wangeelarra Yesuus ani ilma namaati. Na dhaggeeffadhu ka afaan qofa haasa'u miti please maaloo maal taate si hin gaafanne amma dhageesse waan hin gaafachuu ta'e irra deebitee akkamii gaafattaa na dhibe waan jedhe Yesuus Kiristoos ani nama jedhe moo hin jenne wangeela irratti. Naan jedhin jedhe moo hin jenne. Na Yesuus Kiristoos ani ilma namaati wangeelli kee jedhe moo hin jenne. Gaafii keessan xumura deebis erguma tokko isinii kennaani. Gaafii kana naa deebise kana dura Yesuus Kiristoos Yohaannis 8:40 irratti ani ilma namaati jedhe moo hin jenne? Jedhe hin jenne. Egaa isin nama akka kanaa ajjeesuu barbaadda jedhee dubbateera. Ana ilma namaati jedheemi? Hin dhaga'amu? Hin dhaga'ama. Telefoona wali bilbila jira seete. Jedhee jira jedhee hin jiran. Jechuun akkasii jechuun bara dubbii itti fufee jechuun waan jedhe Yesuus Kiristoos Yohaannis 8:40 irratti ani dhugicha isa Waaqayyo irraa dhageessanitti meera ana nama akkasii ajjeesuu barbaadan ani nama jedhe moo hin jenne jedhe hin jenne naan jedhe. Yaa jedhee jira. Galatoome hayyee holdan galatoome jedhee jira ani hin kijibne Yesuus jedhee jira. Yesuus wangeela keessatti ani waaqa jedhee jira. Okay, Mikey yaadurgunna sini deebisaan. Jedhe na yaada keemira. Yesuus wangeela keessatti akkuma ilma namaati jedhe ani waaqa jedhee jira wangeela keessatti Yesuus. Eeyyeen ani waaqa ofiin jedhe. Naa kanni bakka amma kiristaana ta'in fidi. Isa seera bahuu gubbaarratti ana malee kabiraa hin jiru ana waaqa keessan jedhee Muusaa dubbate sun yaa gooftaa keenya Kiristoos. No, Yesuus achuma keessattuu Yesuus dhaggeeffadhu obboleettii ta'u kiristaanillee sitti hin kofalin geetullee sitti hin kofalin ijoolleen as jirtullee sitti hin kofalin kiristaanummaan akkas jedhu hin jiru Yesuus Kiristoos bara kakuu haaraa keessanillee hin jiru dhalachuu isaatu gana fuuldura dubbate malee Yesuus numaa hin turre Waaqayyo abbaadha Museen kan barsiisuu ture Abrahaam kan barsiisuu ture Waaqayyo abbaadha Yesuus miti kun isin bara kakuu Yesuus Maatiyoos irraa hanga mul'ata Yohaannis keessaa fidadhu. Kuni waan hin fakkaanne waan hin fakkaanne fakkeeffatee gargaaranii wajjin naasoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Okay si gaafadha Waaqayyo jalqaba bantiiwwan waaqaa fi lafaa uumee jedha eenyu kan bantiiwwan waaqaa fi lafaa uume san. Kanas immoo wangeelli keenya ati eenyu si abbaa fi kan sine Waaqayyo jalqaba bantiiwwan waaqaa fi lafaa uumee jedha. Seeratti seera gartee seera uumamaa keessatti
eenyu san Okay. Ibroota kudha tokko sadi dubbisa maal jedha? ibroota eenyu katabee hin beeku waa ibroota sin jedhe ibroonni wangeelaa miti wangeelli afuri ibroota eenyu katabee kitaaba hin beekamne wala phaawulos hin beeku waan sin jedhe ammaati ni jira kallattiin Iyesuus ani waaqaa kan jedhu jettee obboleettii xoofiti. Sinii kenneera bar inni waaqa abbaadha itti achumaanii laala san waaqayyo abbaadha waaqayyo abba okay si gaafadha gaafa okay gaafa gartee ergama waaqayyoon eenyu kan gartee ergama waaqayyo gara maryamaa erge Iyesuusi Yesus Kiristoos yaa Iyesuus Kiristoosutu dhalatee jira jechuun hin jira jechuu Iyesuus Kiristoos dhaggeeffadhaa ka ragaadhaan maal dhalatee jira Iyesuus Kiristoostu ergama waaqayyo gara gartee dubroo maryamaadha harmee isaa ergee ture Kiristoos jalqabeeti sagalee isaatiin sansiin jenne Iyesuus Kiristootu ijoollee nusi waneeti Iyesuus Kiristootu ergama waaqayyo gara maryamaa erge fidi ragaa ragaan immoo Yesus Kiristoos nabiyyoota erguu isaatiin hunduma erguudhaan wanni wangeela Maatiyos boqonnaa 23 lakkoofsa 34 kaanaa dubbisaa maal jedha? Maal jedha? Iko dubbisaa kaa? Dubbisa si ragaa fidate waan fidate hin dubbisa. I don't know. Ana maal naggalchaani ragaa kennu malee dubbisuu dirqama qabu. Waan si jedhe okay gaafa ilmi nuuf dhalateera gaafa mul'ata Yohaannis dubbatu san Iyesuus waan jedhamu jira biyya lafaa kanarra. Isaayyaas ilmi nuuf dhalateera waaqayyo ilmi nuuf dhala Isaayyaas gaafa martee waan mul'ata san dubbatu Iyesuus dhalatee jira. Dhaggeeffadha Iyesus Kiristoos hin mul'anne inni milikeeta sinii kennee bari Isaayyaas. Holdan milikeeta Iyesuus namni jedhamu maqaan kuni kakuu moofaa keessa maqaan Iyesuus kun gaafam Iyesuus kan jedhamu kuni gaafam dhufe bara kakuu moofaati moo bara kakuu harawaati? Jalqabee ture inni. Fidi eessatti maqaan Iyesuus maqaan Iyesuus eessa moggaafame naa kan waan seeroo uumamaa keessa manni gartee kakuu moofaa keessatti. Sagalichaan ture ka sagalicha immoo kan sinii arragaaggadha Yohaannis sinii arragaaggadha jira sa obboleettii ta'u Iyesuus siin jedhe Iyesuus hinde isaa ilmaas gartee Iyesuus jettee itti moggaafta gaafa jedheen bara kakuu haarawaa keessa maqaan kun jira moo bara kakuu haarawaa dhufe? Baqaal nabbare baleela ቋንቋ baqaal nabbare siin jenne maqaan Iyesuus jedhamu kun kakuu haarawaa keessa ture moo kakuu moofaa keessa ture? Maqaan Yesus jedhu kun fakkeenyaaf Amaanu'eel kan jedhame raajonni bakka obboleettii ta'u bakkuma takka kan Yesus Amaanu'eel eenyutu jaalisiin gaafa dhagana bakkuma takka barattoonni isaa harmeen isaa maqaawota shanan maqaa saniin waamanii siin gaafa dhagana amma waan si gaafadhe Yesus kan jedhamu kuni maqaan kuni kakuu haarawaa keessa dhufe moo kakuu moofaa keessa dhufe? Ekkoo dhaggeeffadha ka Yesus Kiristoos kakuu ergama waaqayyoo dhaggeeffadha. Ergamaan waaqayyoo gaafa itti dhufe gaafa kakuu moofaa keessa bara Musee dhufe Maryamatti dubbate moo bara gartee Iyesuus bara kakuu haarawaati? Addis Kidaanii keessatti mucichi dhuwaa dhalatu suni bara kakuu haarawaa moofaadhaan siin jedhe maqaan Iyesuus jedhamu kuni bara kakuu haarawaati maqaan kun akka moggaafamuuf ergamaan waaqayyoo itti dhufe moo bara kakuu moofaati bara Musee? Addis Kidaaniidha. Addis Kidaanna. Bakka kanaafuu hin jiru jechuudha. Eessatti Iyesuus jettee waan jechi naa dubbatta duba Iyesuus ni jira. Foon irraa yeroo sana dhalanne malee ni jira. Fida maqaa isaa. Qabadhu Joon qabadhu maqaa isaa maal qabda? Bakkuma takka agarsiisa. Isa waaqummaa isaa ni jira. Yohaannis 8:58 dubbisi. Jira. Waan kana biraa jirtu obboleessa koo amma waan biraati Iyesuus maqaan Iyesuus jedhamu kakuu moofaa keessa dubbatamee hin jedhe sana haasa'u jirra. Maqaa barbaaddaati maqicha barbaaddaati. Maqaa amma geetu isi irratti ragaa si baasa. Geetu maqaan Iyesuus jedhamu kakuu moofaa keessa hin jira. Maqichi maa Addis Kidaanii keessa jira garuu waaqni immoo ni jira. Kanaafuu waanummaan Iyesuus bara kakuu takka hin dubbatamne yeellam maqummaan Iyesuus dheengadda dhufe. Sanuu waaqayyo abbaatu gartee abbaan ergee abbaa biraa hin dhufe jedha waaqayyo abbaadha. Gartee kan jalqaba uumamaa waa hunda uumes waaqayyo jalqaba bantiiwwan waaqaa fi lafaa uume jedha gartee seeruma Museen Iyesuus uume hin jenne hafuuraatu uume hin jenne
maayidhaan Waan siin jedhu jarana Tokko maayidhaan afaan uumamu. Oromooti. Na dhaggeeffadha. Afaan Oromooti. Hatta Phaawulos mataan isaatti Qorintoos tokkoffaa lakkoofsa 8:6 akka jedhu nuuf Waaqayyo tokkootu jira jedhe. Waaqayyo tokko. Abbaa. Ammayyuu tokkumadha. Abbaa. Dhaggeeffadhu. Innis abbaa isa waan hunda uume jira. Akkasumas gooftaa tokkootu jira jedhe. Eenyu? Eenyu gooftaan Ammas sana? tokkumadha ammas. Gooftaan sana eenyu? Gooftaan eenyu? Ammas tokkuma Waaqayyoo tokkumatu jira. Waaqayyoon waa hunda uume. Abbaadha moo abbaa meeqa waa hunda uume? Tokkumadha ammayyusumadha. Isumatu karaa sadii wal No. dhufiifse isumadha. Qorintoos akkasumatti tokkoffaadha geetu dhiisu Qorintoos wangeela irratti tokkoffaadha. akkasitti hin barreeffamne. Jarana. Wallahi ummat. Okay, amma waan isin gaafadhu akkuma geetuu gaafadhe sillachuu wal gargaaraati. Iyyasu kallattiidhaan wangeelli keessan Iyyasu ani waaqa jedhee jira jarana. Ni jira iddoo baay'ee jira. Isin waa isin gaafadhame yaa pheente barsiisonni keessan kakuu moofaatitti nama nun laallachisu jedhan gaafa ajjecha waan dhufin kakuu moofaatti ni amantanii? Hundattuu amanna. Atoo ni amantaa dinqinesh? Yookiin isaa wajjin taa'u kana na wajjin haasaa nama lama fedhaani. Kakuu moofaa bara kakuu moofaa fi haarootti amantanii dhugoomsitanii? Sijjammar otoo kakuu haaraan beekin moofaan beekin akkamittiin Waan siin jedhe an kana sin gaafanne kakuu moofaa nun laallatu Iyyesuus waa hunda maal godhee jira shaaree jettan kakuu moofaa ni dhugoomsitamoo hin dhugoomsitu? Machee eenyutu akkas jedhee barsiise? Kamtu barsiise? Barsiisonni keenya akkas jedhanii? Obboleettii too afaan sittiin haasa'u jira barsiisonni kee ammas hin jirani barsiisonni kee nuti bara kakuu haarawaa keessa jirra nun laallatu aarsaa maarree Iyyesuus nuti waan seerri maarree hundi kakuu maarree nun laallatu hundi isaanii akkas amana waan siin jedhe siin dinqineesh kakuu moofaa ni dhugoomsitaa ni hordoftaa ni amantaa itti. Amannaan hun deebisni kennaami? Seerri iyyuu ka'achi naa kennamee miti? Itti amantaa? Ekkoo seerri iyyuu Waaqayyo jiraachuun kakuu haararraa moofarraa hin bare barra. Eshi. Waaqayyo sadii dachee uume jiraachuun. Iyyesuus Kiristoos seera tokko fidee dhufe seerri inni fidee dhufe kam biyya lafaa? Seera Muuseedhaaf kenne bar. An kenne Muuseedhaaf Iyyesuus Kiristoos. Seera Musee san fidee miti? Seera Musee san fidee miti? No, isa seera Musee raawwachuu dhufe malee isa ofiisaatii dura itti dubbate Museetti. Seera sanarra fasxamuu dhufe eenyu? Eenyu Musee dubbate? Eenyu Musee dubbate? Iyyesuus Kiristoos kaa? Iyyesuus Kiristoos Musee dubbate? Ani Iyyesuus Kiristoos nabiyyoo. Ekkoo dhaggeeffadha. Iyyesuus Kiristoos nabiyyoota erguudhaaf ani ragaa naaf fidan. Eenyutu Iyyesuus Kiristoos erge? Eenyutu Iyyesuus Kiristoos erge biyya lafaatitti? Asii qabamte gamma? Achi neetworkii naati. Achi neetworkii naati. No, neetworkii kiyya malee ani maal akka maqaa gooftaa Yesuus. Ani kanas ni jechaa jiru. Eenyutu Iyyesuus Kiristoos biyya lafaatitti erge? Eeganni waaqatti eenyu erge? Iyyesuus Kiristoos dhaggeeffadhaa ka. Iyyesuus Kiristoos itti deebina. Iyyesuus Kiristoos erguusaa ani ragaa isiniifan kenna. Waaqayyo abbaatu erge kan jedhu ragaa naa kennitu isin. Iyyesuus Kiristoos eenyutu ergeen sin jedhu obboleettii too? Ani dura no isa jalqabaatirraa gorinaa ka Iyyesuus Kiristoos nabiyyoota ati Waaqayyo Iyyesuus Kiristoos ejjatti waaqa ofiin jedhennaan seera ba'uu irratti kan dubbate gooftaa keenya Iyyesuus Kiristoos jennaan. Seera ba'uu kun kijibate seera ba'uu keessa Iyyesuus Kiristoos nama jedhu Waaqayyo abbaadha ana malee Waaqayyoon hin jiru ana ajjeesa ana jiraachisa ana madeessa ana fayyisa kan jedhu Waaqayyo abbaadha malee takka hin jiru. Hinjiru. Eega akkas taate akka jedhu dhaggeeffadhu. Okay dhaggeeffadhu akka jedhu eega akkas taate kakuu haarawaa keessatti akka jedhu Waaqayyoon dhugaadhaa Iyyesuus Kiristoos abbaa qofa jedhe. Iyyesuus abbaadha. Dhaggeeffadhu ka maal rakkoon takka. Iyyesuus abbaadha. Daqiiqaa takka bichaan kenna aanamma. Daqiiqaa takka maalitti goota? Dhaggeeffadha isinittan himaa. Iyyesuus Kiristoos nabiyyoota erguu isaati ragaa nan dhiyeeffadha. Waaqayyo abbaatu erge kan jedhu ragaa bichaan kenna kana bichaa isin barbaadan. Nabiyyoota kam erge naa kan nabiyyoota kam erge Iyyesuus Kiristoos? Iyyesuus Kiristoos Museedhaa kaasee hanga kakuu haaraa keessatti hanga Miisiyaasitti kan erge Iyyesuus Kiristoos. Fidi ragaa kee. Ragaan kinoo Maatiyoos 23 kakuu moofaa keessa Iyyesuus anaatu Iyyesuus
Garte yaa Israa'el dhage waaqayyo gooftaan keenya tokko abbaa malee hin jiru. Waan sin jedhe Yesuus to Musees, Abrahaamis, Daawudii, Salomoonis erge kan jedhu fidi. Yes. Kanaafuu siniin jedhee bar walitti qabeen Fidiin si jedhe ka. Fidi ka. Lafa kaayi fidi. Maatiyoos 23 lakkoofsa 34 naa dubbisaa Maatiyoos dhaggeeffadhu. Maatiyoos miti kakuu haarawaa sin jedhe kakuu haarawaatiin kakuu moofaa keessa Yesuus Museen bara kakuu haarawaatiin bara kakuu haarawaatiin miti. Abrahaam bara kakuu haarawaatiin miti. Bara kakuu durii achi keessatti fidi Museen bakka itti erge. dhaggeeffadhaa. Dhaggeeffadhaa. Warri Dubaayii dhaggeeffadhaa dhibbechaan olin ragaa kanni kakuu moofaa keessa bakka Yesuus Kiristoos itti erge ergamoota waraani Musees, Abrahaamis, Salomoonis, Daawudis. Yes. Kanaafuu Yesuus Kiristoos gaafa saba isaatitti mul'atee too wangeela saba isaatti lallabu. Afaan Oromootiin sitti haasa'u dinqinesh Yesuus Kiristoos bakka gartee Musee fi Abrahaam Salamoon fa'aa itti erge fidi. Iko Maatiyoos 23:34 irraa kaasa dubbifadhaa isiniin jedha maal akka jedhu baraka kakuu moofaa. Okay. Dhaggeeffadhu Museen bara kakuu moofaa keessa ergame. Tole anis gaafii kiyya isinittan deebisa. Waaqayyo abbaatu na erge jedhe kakuu moofaa keessa naa kennaa ishisinis. Kakuu moofaa keessa waaqayyo abbaan bakka itti erge naa kenna. Kakuu moofaan ta Museetii ta Yohaani ta jara ta Yesuus miti Yesuus ilaalu Musee fa'aa inni ilaalla. Wangeelli keessa Maatiyoos reegal. Waan siin jedhe amma siitu amane siitu akka jette waaqayyo abba Yesuus waaqa jette kakuu moofaa keessattis Yesuusuma sana bakka Musee fi Abrahaam itti erge fide wangeela keessa Wangeelli keenya maal jedha barsiisa dhaggeeffadha. Yesuus Kiristoos seera nabiyyootaa fi seera macaafota Musee hunda ikee ni barsiisee jedha. Dhaggeeffadhu laala Museen akka Yesuus akka jedhu eenyu laala akka jedhu Maatiyoos 5 irratti illee yoo dhufte Maatiyoos 5 kanuma ta'e tokko akka jedhu ani seera raajoota ana dura diiguuf hin dhufne jedhe. Raajota. Ani kana siniin jedhe daqiiqaa takka bichaan dubbisa sobduu godhaa ganna darba. Ana siniin jedhe ani soddomii. Boqonnaa fidi kakuu moofaa keessa Yesuustu Musees erga Yohaannisis Daawudii Salomoonis Luuxis hunda isaanii erge kan jedhu fidiin sin jedhe dhumatte. Maal rakkita wangeela harkaa qabdaami? Maatiyoos 23:34 naan dubbisa. Maatiyoos irraa siin jenna obboleettito. Kakuu moofaa keessatti bakka dubbatamee Musee sanaatu erge Yesuus jedhu sana fidi. Afaan Oromoon galuufe. Yungale nama sii galum sii kana. Wangeelli lallabamne dhaggeeffadha. Kana mirakkoo keessan. Musee eenyutu erge? Okay, Museen wangeela lallabee jiraare seera kenne seera. Musee eenyutu erge? Musee raaji moraajii miti. Musee raaji moraajii miti. Nabiyoota hundaa Yesuus Kiristootu erge. Daawud raaji moraajii miti. Daawud raaji moraajii miti. Maa tokko tokkoon qoxxoorra nuti. Raajota Musuma qofa fidi Musuma qofa bakka Yesuus Kiristoos itti anaatu ergee jedhu Musee fidi. Maali Musee bichaani? Musee qofa sirraa fadha hin fadhu kabiraa hin fadhu. Fidi barsiisa keetii barsiisa waldaan barbaadu. Obboleettitoo fidi kakuu moofaa keessaa Musee anaa ergee kan jedhu. Isinitti mee jira dhaqaatii caqata sana naa dubbisa. Natti dubbisiin si jedhe kakuu moofaa keessaa dubbisi Musee anaa erge Yesuus kan jedhu. Yeroo sanatti seera kenname malee hiikamee wangeelli baratamne kakuu haaratti baratan. Seera san Museedhaaf eenyu kanne? Gooftaa Yesuus Kiristoosii. Fidi bakka gooftaa Yesuus Kiristoosiitu Museedhaaf kanne kan jedhu. Kanaafuu ragaa dhaqaatii bakka tokkotti isin deebisaa barra. Ammallee suma jalaan deema bakka Yesuus Kiristoos Museedhaaf abboomii seera san kanne fidi. Waaqayyo gooftaan raajota gara keenyatti ergaa oole gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akkamitti hinoo wangeela Maatiyoos 23:34 afaan Oromoo yoo kana booda hin cufatta dhaggeeffadhu waan siin jedhe kakuu moofaa keessa. Kalaas cufadha karagaa sin kenne maaliin dubbisuu diddani bara. Waa takka waan ragaa fidden jirtu wallaahi caatu molta malee sidhiisiiti kasirra gartee samiirra bararuuf deemee. Waan si jedhe ati faallaa ummata gartee amantii teetiin waan warra barsiisonni kee kakuu moofaa ittiin amanne ajjechaan nu laallattu kuni bara kakuu moofaati waan barsiisonni kee sin barsiifne sin laallanne achitti ceeta. Yesuus Kiristoos maqaan isaa kakuu moofaa keessa hin jiru. Yesuus Kiristoos Musee erge kan jedhu hin jiru. Akkanuma ofirraa yoo kijiba wangeela irratti irra deemteen irra deemi akka feete batabbate. Oli galle? Ishi. Takka bichaa sin gaafadhaa ishi naa deebisa. Waaqayyo abbaatu erge kan jedhu naa kennaa sin. Eenyutu erge Yesuus Kiristoos?
Siifun jedhu. Yesus Kiristoos. Siifun jedhu. Yesus Ofiif dhufe Kiristoos moo boodatti abbaatu biyya lafaatti hin erge jedhe. Abbaa biraa beetiin eessaa? Yesus Kiristoos Abbaa eessaa gooftaa. bee dhufe Yesuus Kiristoos? Wallaahi Yesus laziim. Kiristoos gooftaa boodatti deebinaati. Raajota Waan duraanaa siin jedhe dubbadhaas. amma Ustaz, Assalamu alaikum waaqummaa warahmatullahi wabarakatuh. takkeetti tana dhabdanii sin akkam Yesuus waaqettanii waaqessisan. Wallaahi laziim sheem. Ani barka narraan deemu. Ayyaanidha. Waaqa Ani nama koo Yesuus kakuu waaqa haaraa jedhe. keessa isinii kenna. Kakuu Dhaggeeffadhu. haaraa Okay. keessa isin barbaadu. Dhaggeeffadhu. Taanaan Sanii gabaabsa miti. isinii kan Waan kennu. siin jedhu. Waan siin jedhu. Yesuus nama. Okay.